Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Daawwattoota Birmaduu Miidiyaa ashamaa attam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif baay'atu kuni hambisaa bal'inaati. Guyyaa har'aatti namoota keessummoota wajjiniin keessummoota nam shanii wajjiniin dhiyaadheera. Haala biyya keenya keessatti deemaa jiru irratti walii wajjiniin mari'anna. Akka hundumti keessanii beektanii sabni Oromoo eega gaafa gabrummaa jalatti kufeeti kaase gabrummaa fudhateen beetu ofirraa faccisaa dhuma jiraate. Carraa baay'een dhufee haa ta'uyyuu malee carraa kanatti immoo utummaa hin baay'een dabarre. Yaadatamaa 1974 yeroo Haile Sillaaseen kufee 1991 yeroo Dargiin kufee 2018 yeroo EPRDF qabsoo ilmaan Oromootiin qeerroo fi qarreen godhaniin taayitaarraa hari'ame. Yeroo kana hundumaatti Oromoon eega gatii itti baasee booda yeroo dubbiinsaa jala ga'u garuu jala miliqe. Amma immoo carraa biraatu bara kana keessa dhalatee jira. Carraa kana akkamittiin dhimma baanaa, akkamittiin ilaallaa, maal gochuutu nuuf wayya kan jedhu. Kanaaf mata duree guyyaa har'aatti maal wayyaa kan jedhu. Maal wayyaa dubbiin kun immoo haalaa fi haala yeroo fi ga'een Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti mari'annaa. Akkasumaan keessummoota koo wajjiniin wal simbarsiisee itti fufna. Keessummaan koo kan jalqabaa obbo Ibsaa Guutamaati. Obbo Ibsaa baga nagaan dhuftan. Keessummaan koo lammataa obbo Ahmed Hussein. Obbo Ahmed baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Keessummaan koo sadaffaa obbo Taha Abdiiti. Obbo Taha baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan sinis. Amen. Keessummaan koo inni arfaffaa Professor Asfaw Wayyaneeti. Professor Asfaw baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Amen. Keessummaan koo kan shanaffaa Dr. Baharuu Dhugumaati. Dr. Baharuu baga nagaan dhuftan. Baay'ee hedduu galatoomaa. Akkuma nama jedhee haala yeroo ammaa irratti wanta ta'uu malu irratti mari'annaa walii wajjiniin yeroo fudhanne utuu marii keenya isatti hin galin haala yeroo ammaa kana irratti carraa isiniif kennaa daqiiqaa tokkoo fi utuu hin dheeratin haala deemaa jiru irratti akka dubbattan. Obbo Ibsaa isiniif ani dursa kenna. Haalli amma deemaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee nama suukessu. Akkamitti akka keessaa baanu deddeebisee mari'atamuu waan qabu natti fakkaata. Kun immoo dhiyeenyuma karaa wallooti namoota akka malee itti roorrisaa ba'amu, namooti dhumu kanatu dhageenye jirru. Amma dhiyeenya immoo karaa horroo gunduruu kana dhumiisa guddaa dhagaa jirra. Sana utuu yaada keenya irraan fudhatanii amma immoo kaleessa abbaa gadoota Karrayyuu
dhumaatiin irra ga'e baay'ee kan nama tuquudha, kan nama dhukkubsuudha. Maa innidha hamma yoomiitti bo'aa jiraanna. Inuma boonya boo'icha keenya dhageenya malee boo'icha gamasii hin dhageenyu. Maaltu ta'e maal taaneetu kan jedhu of gaafachuu nurra jira. Ammaa fi reeffa keenya awwaallachuu wal gargaaruutu nurra jira. Awwaallachuun nurra jira. Kan miidhame kophaa akka miidhamne amma dandeenye harka hiixuu turraa eegama. Egaa wantichi ittuma fufa. Calqabuma calqabe gaafa yeroo qabamne calqabe. Yeroo qabamne calqabe diinni kan dhowwuu barbaadu, kan hanqisuu kan barbaadu hogganoota akka hin qabaanneedha. Hogganoota jiran fixu, hogganoota ta'uu laata kan jedhan fixu, namoota ciccimoo jiran keessa kolaasu kun kan erguma calqabee dhufeedha. Yeroo mageenyu nu rifachiisa. Yeroo mageenyu kana godhaa dhufe maleessa waggaa 150 ol ta'eera amma. Kana maal goonaa waatti yaadamuutu irra jira. Dargaggoon waa yaaduutu irra jira. Warri biyya jiran fi warri ala jiran Oromoon bakka jiru dhukkubsiisuutu irra jira. Kun laalaa itti gochuutu irra jira. Kanumaan jedha amma. Galatooma. Obbo Ahmed. Galatoomi. Baay'een uummanni keenya amma gubataa jirra. Wanni hedduu kana deemaa jiru kun baay'ee nama guba. Waa hedduun nama guba. Nu amma baay'een keenya Haayile Sillaasee irraa jalqabnee waan tahaa ture hin beekna. Hundinuu amma waan godhaa ture hin beekna. Kan akka ammaa kana takkuu hin dhageenyellee hin agarrellee. Maaliif waaqinnollee hafat keessanii warri Haayile Sillaasee irraallee qaqqabee mangistuunillee warra yookaan hidhuu yookaan ajjeesuu kennaa sababaa qaba. Sababaan jechuudha. Ka ammaa kuni gara kaaniin ani Oromoo dhaabbatee warra jiru keessattuu keessa jiru. Maaliif yeroo kanatti Oromiyaa nuti bulcha jedhee warri keessa jiru. Nama callisee sabni Oromoo walitti dhumu. Nama tokko akkanumatti callisee laaluu baay'ee garaallee nama gubaa baay'ee nama gaddisiisa. Maaluma manni keessa jiru kan nama jechisiisa. Oromoon hundi kana of gaafachuu qaba. Maaluma inni onna kana tahaa jiru kun. Keessattuu amma Karrayyuu irratti ta'e kun nama abbaa gadaa jechuun nama mataa isaatii nagaa ibsaa jiru. Nama nagaa jedhee nagaa waliin gavarmentii kanaa waliin mangistii jiru kanaa waliin hojjanna jedhee odeessaa jiru. Isa callaa miti ammoo warra isaa waliin hojjetu mara fuudhanii ajjeesuun kan bakka buusan dhabamuun baay'ee garaan nama guba. Keessattuu ammoo gara kaan yoo ilaallu namni waan akkanaa kana godhu nama maraataa malee nama nagaan ittiin fakkaatu. Kana godhe warra kana haa godhamu jedhee illee murteesse. Nama akka nama kinniisaa nagaan taa'u. Obbo Ahmed telefoonni isaanii cite natti fakkaata. Obbo Xahaa mute of godhaati isin dubbadha. Galatoomi Dr. Ambisha. Rakkoo keessa turre eeguma uummanni keenya gabrummaa jalatti kufeerraa qabee. Dhiifama manaa godhaa inni irraa cite dhufaa jira.
Yeah. I don't know. Telephone أنا هساجر كمبيوتر نبين نجرو. يفهم أنا أقوله. ما باي إنما قد ديسيسا. كأما وانو نتمالي في. غير كوني تكوتشي نساني تو وانو ديماني ورانا ميتي وكنا ما ورانا ميتي وكنا ما جنسو ميتي وكنا ما وانو جبو ميتي. كنا يا ورا دو ميتي. مورالي إنسان كن ورا مورالي إيه ورا وانو أورومو إيه. كنا تكون أكمل أنجل إنساني كم ديسولا. أمو كرايو هم بيكاني كرايو نم وربيكم بيك كنا في سنة شمت الإيسا كرابراتي نمو يولا لما يوم ولا جمال أي كراب دوات يولا له أوبل بهيا فانو جري أنا ما أنا جري أجسادي قل بوسمت ما تلي سبوستي كنا بوسيسو كنت ساتو كيسة بيتان كيسة نجرو كل ولو ما فتمل ولو ما فتمل هنينهم ولي كل أكملت نفلفت أورومو فأتمتى أورومو نيسو أرن أبو بوريت دبو نساني أو كان ياتون نساني رأت كم أكد أمامي أكنمني يعني نمني أدو بيجوا هنومي سلهم جرو يكن جرو هاي إنه نجاب نياتي سان كانت غران أبو كيستو أمو يو جر سون كراسي نقول أكون أمو كمان كيست سلا هم بلشة جيبا كبلشة ديمه دروني روك تاجر هم لافان كتاجرا سنرا سنو كرامي تجان أورد كجرو دي سيوغ بلشاتو كتاي وكامنجستو كتاي سلاوان كنا كمدور أبتة مي غران للي جريري يكون أورغات ليست وجيس سنتيسه ويلة تدبلمه روك تاجر يرو مات كيسه كل يوم نت تايم بيكو قبل منجستي سندورا كيسه قال سالت الله درجت الله كابن هاد قلت الله كانت هين بيكو وما شو ثاني نمن هندو باي ما توجه همه من أكيد أما دو وان أكيد تنمن أدي فما جرو في أكيد تنمن ميت أما جرو أكيد تنمن بقى جرو نعم تو ونو مال باي ساني مال Obbotaha ifama guddana goda amma rodu fani nan na fa abbo amade no ani tani sin dubada amma sin kete kan san دقيقة تكو كننو فيو دي بيتا so ke tini mamati يا ماري جنكورسا جلا إيجا obbo Ahmed na usa obbo tahani fitaniga أوكي تولي يا تبدين أكنا إيجوما جنكورسا جلا تكوف دي إيجا قبرون فتا جلا تكوف يومن نكينا إسوما كيسوم ميساتو بي ولمرة هماتشا ولمرة هماتشا نوفي غرو فالما بجسما هنم بفني همينيو كوني فالمان سوني وغاباي افديما دايتي برا سغل تمي توكوتي امباير سان جيجيرو رغيت جيجيرت akka jijjiirame ummatoonni bulchanii akkatti waliin jiraatan mala dhawatanii ka murtaa gabasan new political dispensation ka jedhan haala politika haareetti akka jijjiiramtu bitti sun waliigalteen taate isasanii humni tokko ka waraana caalaa qabu humnoota Oromoo caalaa waraana qabu of duuba deebise warra gaafas qabsoo if duuba deebiseetu amma walitti ka'ee walis balleessee nuus balleessuu tana itti fufee jira bifa hamaadhaan. Egaa injifannoon sun ammoo waan if duuba deebi'u miti kan 91tti irra geenye sun waan if duuba deebi'u miti. Jijjiirama santu hidda hidhata jechuu fi amma hammeenyu kun as bahe akkasin nan mul'ata. Ka dhiheenya kan amma karaa dhihaatis karaa walloo amma immoo deebi'ee fantaallee uummata keenya Karrayyuu irratti gahaa jiru kuni injifannoolee saniitu hidda hidhata jechuu fi humni injifannoo argamte saniif duuba deebisuu barbaadu hidhatee rifachiisuuf gufachiisuuf naasisee if duuba deebisuuf qalbii cabsuu fi hammeenya kan hojjechaa jiran natti fakkaata. Kun immoo akka gatii
bilisummaaf kafalamtu laalamee xiqqaa guddaan keenya warri politikaatis hidhannoon falmuus qeerroon qarreen jaarsaa fi jaartiinis hundumtuu walii wajji dhaabatee falmaa kanatti akka itti fufu mirkaneessuu qabnaan jaa namni diyaasporaanis ka biyya keessa jirus qabsoo itti fufu cimu hooggana cimaa hoogganoota keenya cimsuu irratti waliigaluu qabnaa isarratti nu jajjabeessa jeetii yaada injifannas jeetiin amana. Galatoma Professor Asfaw unmute of Goda. Dura baay'ee galatoomi Dr. Hambisaan Afeeruu keetiif sana duwwaa miti waan akkasii kana yeroodhaan qopheessitee gumaacha guddaa godhaa jirta. Kanaaf galata guddaa qabda. Obbolaakoos jaarsolii warran baay'ee kabaju isaa waliin asitti argamuun anaaf kabaja guddaadha. Hundi keessan obbo Ibsaa, obbo Xahaa, obbo Ahmad, Dr. Baaruun illee natti siqxaa umriidhaanis garuu baay'een gammada. It is an honor jechuuf hin jedhe. Anaaf waan amma keessa jirru gabaabaatti minilikitu du'a kaasaa ka'ee ija bobaasaa jira. Karrayyuu abbaa gadaa ajjeesuun safuu qaba silaa seera Oromootti walloo keessatti diroonii soortii 60 ol boombii darbatanii jedhanii akka ajaa'ibaatti boombiin darbatamu kun immoo iddee filateetti iddee Oromoon jirtu rukutaa beeki. Iddee Oromoon jirtu rukutaa. Kanas naa qabadhu. Walloo keessa lafti Amaaraa baay'ee jira laftitti lolaa jiran. Wallagga keessaa komaandi poostiin kun waggaa meeqa ta'ee achittis kanaan dura waggaa 2-3 kan dhumaa jiru inuma beekna. Boorana keessaa akkasii. Finfinnee keessaa illee afaan Oromoo dubbachuun amma practically awaajiidhaan hin dubbatamne malee dhoowwameera. Karaarra qabanii siidhu si ajjeesu yuutu kan du'eeyyuu jira aadaa Oromoo jaa uffatte waggaa darbe. Kanaaf ani kana walitti godhufee dubbachuudhaaf waraanatu Oromoo irratti labsamee jira. Maqaa kana Karrayyuu Walloo Boorana jenna malee waraanatu identity Oromoo irratti labsamee jira. Kun immoo akkuma duraan jedhe ija bobaase. Mohamuuf jennaan maybe last resort akkuma boxaahan jedhe achi keessaa ba'e ta'uu danda'a garuu asirratti waan xiqqollee sharafamuun irra hin jirre sirna minilik sana deebisuudhaaf antaay Oromoo kan taargeet godhe waraana kan akka Tigraay guddisamee hin labsamne miidiyaan intarnaashinaali badaa hin argine garuu identity Oromoo irratti waraanatu banamee jira. Kanaaf asaa ta'us achisaa ta'uu keessumaa amma kan Karrayyuu baay'ee garaa nama nyaata lakkoofsaan xiqqoo achitti marsanii abbaa gadaallee gaafa ajjeesan kuni antaay Oromoo identity ta'uu isaati malee maal isaan godhe jaarsi. Maal isaan godhe Oromummaa isaatti argite waan jalli kanaafi ani waan ammallee keessa jirru kuni feezii gara biraa waraana Oromoo irratti labsame sana feezii ol aanaatti tarkaanfataa jiraan jedhaa galatooma. Hedduu galatooma Professor. Dr. Bahar. Wanti jedhamu gochuudhaaf hundumtuu jedhaniiru keessumaa obbo Xaafaas wanti sammuu koo keessa jiru tuqani akka hundumtuu jedhe saba Oromoo duguuguudhaaf hidhatanii akka isaan kaaniin argama. Karaa tokkoo dhiifama naa godhaa namni keenya itti gammadaan jedhinaa malee positive developmentiidha kun maaliif positive developmentiidha kanan siin jedhu seenaa dhumarraa yoo ilaalte yeroo ati cimtu diinni kee si barbadeessuudhaaf tattaafata. Yeroo si sodaatu lafarraa si duguuguudhaaf tattaafata. Seenaa biyya keenyaa keessatti yoo ilaalle yeroo warri
gootonni keenya mana kana keessa jiranii mana hidhaatti gubataa turanii rakkataa turanii isaaniin warra ijoo ta'anii abas sana keessaati warra qaban hidhanii rakkisanii ajjeesanii malee saba bal'aa bira dhaqanii ilmaan Oromoo dhuguu hin jenne. That is, I'm talking about 1960s, 1970s, Yeroo lafini 1970s Yeroo lafin totocho'aa ture. Warra Eritreerraas agarreerra kana yeroo isaanii warra ELF'dha aggressively military Ethiopia waan jechaa turanii galgala 4 kiiloodha yoo nu leetii taanee dhufne yeroo nu qabannu ijoollee Eritreeyaa warra taatan keessaa qabanii hambisaniiti nuun galaa nuun jedhu curfew qabamne. Maaliif yeroo sana jarri suni imperial state sana jigsuudhaaf iddoo baay'ee akka isaan ga'an beeksisa irree isaanii humni isaanii maal akka gochuu danda'e ijaa beekuu mootummaan sun isaanii cabsuudhaaf yaadatu. Yeroo sana nu biran geenye qabamneeyyuu maqaa keenya ilaalaniiti deemaa nuun jedhee nu gadhiisu. Kana jechuudhaaf deemaa jiru maalidhaa waggaa 50 darba kana keessattis immoo yoo ilaalle viciousnessiin isaanii akkuma nuyi ciminni keenya guddatu wajjiniin proportionally guddataa deeme. Amma kan isaan dhufanii walla garatti jalqabanii yaadattu yoo ta'e just because they perceived whoever did ijoollee naannoo sanaatu OLF'tti tocho'aa jira maal isaantu kana hojjetedhanii amma garuu loltuun Oromoodha iddoo haalli throughout Oromiyaa jaa tocho'aa jirtu keessumaa lafa isaan itti more aggressive ta'anii more humna godhatanii more lafa qabachaa jiranitti isaaniin terrorize gochuudhaaf. So strategy isaanii is nothing new. Waan kanaan dura dhimma ba'aa turanidha. Kan isaan amma nurratti xiyyeeffannaan kun kan inni baay'ate ajjeechaan kun kan inni baay'atan akka natti mul'atutti seenaa dhumarraas akka garruutti nutu cime. Isa kana ofirraa kan faccistu more effortii kee irra dabalteeti malee baqachuudhaan miti gara booddeetti deebi'uudhaan miti. Qeerroon harka duwwaadha kan inni gadi ba'ee TPLF'n biyyatti gashi. Yeroo isaan deebi'an isaan ajjeesuutti kan maal godhan amma kunoo meeshaa qabatanii isaan itti ka'e. So the corner itti yeroo namni si qabu girgiddaatti hojjetti qabanii otuun jaallataniiti deebistee gara fuulduraatti itti adeemta diinagdee cabsee taasisan jechuun maafan jedhee isa positive development gadda duwwaa ilaaluu nurra hin jiru. Kun nama keenya cimsaa ijoollee keenya kaasaa jaarsaaf jaartii kaasaa ka'uus immoo nurra jira. Kanadha kan nu wal gaafachuu qabnu. Ani akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti yeroo kana wanta barbaachisu gochaan jira. Yoon hin jiru ta'e isa dhaga kan maaliifan hin jiru maal gochuun nurra jira. Ilmaan Oromoodhaa tokkoon ishee iddoo jirtutti kanadha kan wal gaafachuu nurra jiru fakkaata kan. Hedduu galatoomaa hundumti keessaniyyuu. Obbo Ahmed waan fixatiin qabdu naa ta'e unmute of godhaati fixadhaa. Unmute of godhaa. Okay. Wanni xinnamaan wanni itti dabaluu barbaadu baay'ee namni martinuu jedhee jira. Dhugama yeroo kanatti amma yoon ka'in Oromoon yoon socho'in yoomuyyuun socho'u. Oromoon amma akka garaan dhukkubnee kan onneen hin dhukkubne hin jiru dhukkubsachuu qaba. Wanni godhamaa jiru kuni waan surrii keenya tuffii callaa osoo hin ta'in maaltu ta'a kan jedhudha malee kuni wanni akkanaa kuni nama nagaa mana guuranii warra nama nagaa mana guuranii fixuun baay'ee nama gaddisiisa. Kaan ammoo lafa isaarraa buqqisanii mana irra gubanii lafarraa ari'uun baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa callaa nama guba. Kun maal wanni nu hafe hin jiru. Kun duruma kaajjeessu ka duraanii mangistiin asiin dura yoo nama tokko ajjeesee tokko hidhee atiis tokko dhiisa kun faamilii mara buqqisanii ari'anii lafarraa buurachuun karaa jiru namoo mangistiin gargaaruun saba keenya ammoo bakka jiru maratti irraa disarmii godhanii meeshaa irraa buuratanii
akka inni waa ofirraa hin deebisu hin dadhabu namni keenya lola taa'ee hin taa'u. Harka hidhanii kana godhaa jiran. Kana akka godhu ammoo eenyu yoo laallee gara biraallee himachuu hin dandeenyu. Gantumaa fi gantuma teennaa fi dhugama yoo taate warri duraan caalaa tarraa durirraa ka'ee arma jiru. Ani amma gara tokko yoo laalu keessattuu Oromoo maqamaa jirti malee tokkochiinuu namni Oromoo tahee waan akkanaa kanaaf kan dhukkubsanne hin jiranatti hin fakkaatu. Yoo Oromummaan isaa ka Oromoo ta'u ta'e dhiiga Oromoo of keessa xinnu mallee yoo qabaate. Wanni amma galee kun wanni amma tahaa jiru kun dhukkubsiisuu qaba. Ani sababa Oromoo callaa hundinuu ka'uu qaba. Keessattuu ammoo warrummaan hin bulchina jedhaa jiru. Amma Oromiyaa nuti bulcha jettee Oromoodha Oromoon nuti bulchaa. Biyyuma san jalatti kun tahaa jira. Dadhabbii hagma fedhellee dadhabaa fedhe yoo ta'e saba bira gahee waa tokko godhaa kana jechuullee dadhabuun ofiillee waa godhuu dadhabu. Waa tokko harkaan qabu kijimuu achi teettee jechuudha hundi isaaniitu. Wayita duraanii wanni sababataa turre OPDO'n waan uumamteef qabdi. San bakka hin ga'uuf abbaa ka uume santu jira. Waan inni itti hima hojiirra oolchiti jennee akkasitti yaadaa ture. Amma immoo kun wanni jiru hin jiru. Ofitti garagalanii ofirraa buufne jedhanii paartii biraa dhaabanne jedhanii ka Oromooti jedhanii Oromoo ka Oromoo jedhanii abbaa gadaati jedhanii lafa kaayatanii ima callisan kun yookaan ofiyyuu immoo bakka duuba deemanii waliinuu fixaa jiran nama Oromoo. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Yeroon keessa jirru yeroo badaadha. Baay'ee dhugumatti yoo laalle wanni akkanaa kun nutti dhalatee hin beeku. Zamanuma maraayyuu qabsoon hima deemtii qabsoon hin dhaabattu. Durallee haga fedhan fixanillee sabni Oromoo bilisa bahuun hinaaf hin dhiisu. Jenereeshinitti dara. Nu ilmaan teenna gaaf turkaatee qeerroon kaatee wannoo gammanne nurraa fuutee amma isin bakka hin geetti ka jedhu sanniin illee qola cabsaa jiru. Ka'uu qaba ammallee Oromoon. Qeerroo fi qarreen ka'uu qaba. Kanuma ka jechuu barbaadu wanni martinuufuma dura deemtu wamaa godhuu hin danda'an. Fixanii nama fedhan yoo ajjeesan abbaa gadaa yoo ajjeesan abbaan gadaa ka biraa hin dhufu. Yoo qabsaa tokko ajjeesan qabsaawwan biraa hin dhufu. Kuni hundi wanni deebitu hin qabdu sabni keenya kana beekuu qaba. Rifachuu hin qabu. Gubachuu qaba. Karaa keessatti gubatee namni gubatee yoo gubate waan godhu waan barbaadu godha jechuudha. Kana godhu nurra jira. Maal goona kan jedhu irratti bakka maratti ganda maratti mana maratti yaaddee waan godhuu danda'u godhuu qaba namni keessa beekee. Kanarra wanni nutti gahu hin jiru. Saba Oromoo irratti wanni kanarra gahu hin jiru. Dhugama yoo si ilaale wanni akkanaa kan nutti dhalate. Naa kana jechuma barbaada galatooma. Galatooma hundumti keessaniyyuu inni kun gaaffii koo isa taanutti akkan darbuu na godha. Waan baay'een kaa'ameera tokkoffaa hammeenyi godhamu kun sodaarraan kan ka'e kan jedhu yaadi tokko ka'eera. Hammeenyi godhamu kun immoo jabina keenyarraa jabaachaa deemuu keenyarraanis kan ka'e kan jedhu yaadi ka'eera. Warri Ayihudii jecha tokko qabu hanqaaquu yeroo bisheessaa deemanii ammoo bishaatu jabaachaa deemaa jedhani. Rakkinni namarra yeroo ga'u nama jabeessaa deema. Egaa dubbiin kuni Oromoon yoo abbaa biyyaa ta'uu barbaade Oromoon biyya isaa irratti walabummaadhaan boqoo isaa ol qabatee jiraachuu yoo barbaade humna isaa jabeeffachuu qaba. Humni Oromoon qabu immoo waraana bilisummaa Oromooti warra walabummaa fi birmadummaa Oromootiif falmaa jiran. Waa'ee isa kanaatti haala jiru akkamittiin ilaaltu Oromoon waa'ee isa kanaa maal gochuu qaba jettu. Gaaffiin kun hundumaa fi obbo Ibsaarraan jalqabaa isin wal harkaa fuudhaati conversationii godhaamaa inni haa waliin maree akka ta'utti. Obbo Ibsa. Haa ta'u yeroo ammaa kana wanti Oromoon abdatu humni Oromoo maqaa Oromootiin jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkina jiru keessaa
Oromoo baasuudhaaf tattaafataa jira. Gargaarsa barbaada. Gargaarsa yaadaan barbaada. Gargaarsa horiin barbaada. Gargaarsa maatiiriyaalii adda addaa waattattaa adda addaan barbaada. Egaa warri qaamaan keessatti argamanii lubbuu isaanii wareeguu hin dandeenye wareegaa karaa biraa baasuutu irra jira. Waggaa waggaadhaan warri Ortodoksii Gabreeliidhaaf wareegu. Hantuutu mallee sii fidaa jedhu. Waa fuudhanii fi dhaqu. Waa godheefi jechuudha. Kanaafi wareega waa wareeguuf hin nurra jira. Warra wareegama baasan warra lubbuudhaan lubbuu isaanii kennuudhaaf qophaa'ee fi immoo waan dandeenyu humni keenya keessa waan jiru yaada keenya hundumaa gumaachuudhaa fi qophii ta'uu nurra jira. Tokkoffaa amanuun nurra jira. Hoogganummaa isaanii fudhachuun nurra jira. Ciicachuun nurra hin jiru. Yoo fiixaan baasuu irra jira jedhamne waan fe'e iyyuu haa ta'u badaa isaa dogoggora isaa hojjetanii maal isaa hojjetanii waan isaan hojjetanii isaan amanuudha. Isaan amanuu. Yoo amanuu baanne mamaa jiraanne alii gamas dhaannaa alii gamana dhaannaa. Garuu amma kan nu qabnu isa yoo jennee fudhanne waan inni godhu waan inni pirogiraama inni baafatee sirriidha jennee fudhachuun nurra jira. Maaliif kana godhe maaliif kana hin goone maaliif sana godhe miti. Gaafa fiixaan baanu gaafa dhannee biyya keenya argannu gaafas wal gaafannu. Kanaafi amma ayyaana guddaadha. Waboo argachuun yeroo ammaa kana. Waboo argachuun ayyaana guddaadha jedhanii ilaala. Utuma inni jiruyyuu amma keessaa milqanii asii nama ajjeesuu achii nama ajjeesuu asii gochuu utuu inni hin jiraanne immoo maal taanaadha. Utuu inni hin jiraanne immoo maal taanaa. Eenyu kan kana nu godhu amma uummata Karrayyuu kaleessa kan fixan jedhanii humna addaa Oromiyaati jedhan. Humna addaa Oromiyaa jechuun maanni Oromoodha. Safuu Oromoo beeka. Abbaa Gadaa jechuun maal akka ta'e beeka. Ulfina ta'uuf irra jiru beeka. Kana duwwaatu hin ta'in immoo Gadaanii UNESCOtti kan galmaa'e kan humanity kan namoomaa qabeenya namoomaati jedhameetu. Baay'ee yartuu tafe tokko Karrayyuu lafinni itti hafe Karrayyuu keessatti hafe. Baduuf waan deemuudha. Waan baduurra jala ga'eedha. Kana akka inni hin banne gochuu kan dandeenyu nuti Oromoodha. Oromoon yoo itti duulee jara kana gadaa michilleeti jedhanii gadaan amma isaan rukutanii gadaa isaan rukutan gadaa michilleeti jedhanii gadaan michillee waggaa 40 fixaa as ga'uudhaaf as ga'ee humna fudhachuudhaaf. Kanatu guyyaama tokkotti rukutan. Genereeshinii tokko dhaloota tokko balleessan jechuudha. Salphaa abaluu abbaa gadaa abaluu du'eessa jedhan duwwaa miti. Dhalootuma tokko fixan. Gadaa tokko kan isaan rukutanii jechuudha.
Kana maaliif rukutanii akkamitti rukutanii eenyu fa'eetu rukutee kana ijoollee abbaa gadaatii kan naqee gadaa rukutu. Ijoolleen abbaa gadaa rukuttu. Sirna qaba. Seera qaba. Kanaafi kan nuyi gochuun irra jiru kan nu qabnu amma kan nuyi qabnu waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo kana akka inni jabaatu, akka inni kaayyoo keenya fiixaan baasu, kan humna hin qabne kadhaadhaani hin kadhannaaf, kan humna qabu immoo karaa barbaadu, karaa danda'uun gargaaruutu irra jiraadha kan hin jedhu. Miutii irra jirta Dr. Hambisa. Dhiifama guddaa. Fayyaata isin galateeffadheera obbo Ibsaa sagalee kootu hin dhagahamne. Obbo Xahaa gara keessanitti darba. Waraanni bilisummaa Oromoo kun waraana eenyuuti? Eenyu kan dudduuba isaa bobba'uu gargaaruu qabu? Isa kaanis itti dabalaati isa kana fookasii godha. Hanga nu hubadhutti waraanni amma jiru kanuma waraana bilisummaa Oromoo durirraa hafe bara 2018 akka yaadannutti waraanni hangi tokko karaa nagaati hojjenna jechuuf haala yeroo saniitti sirna mootummaa keessatti akka hammatamu ta'e. Warri hangi tokko lakkii mootummaan amma jirtu eenyu akka taate beekna. Warra EPRD IHADEG isaan keessaa warra OPDOtu ka TPLF Oromoon qaqqabuuf tolchite isaantu aangoorra dhufe. Jarri wal dhabe ifuuf aangoorra wal dhabani nuyi jara kana amannee warra Oromoo balleessuuf tolfame jalqabarra amannee hin gallu nuuf hin ta'u jedhaniiti hafan. Isaan santu dhawaata uf jaaree wal jaaree gargaarsa uummataa argatanii qeerroon baay'een itti galee waraana ammarraa dubbannu kana tahe akkasittiin hubadhaa hanga kiyyatti. So waraanni kun qaama waraana bilisummaa Oromoo ka seenaa waggaa 50 dhiyaattee qabu jechuudha. Isaatu as gahee duukaa hiriiruu gargaaruu haqa godhata. Wanni tokko ka hawaasa Oromoo irraa barbaachisu hanga irraa hooggansa cimaa utubuu dhabuu isaatii yeroo adda addaatti gaafa 74 91 ammas deebi'ee bara 2018tti daddaaqamuutu dhufe kaayyoo ofiirraa waatu jijjiirame wayirraa arganna jedhanii xiqqoo yaada jijjiiruutu dhufe. Waraanni kun ammoo warra sandide keessaa hilakki ambatti abdannee hidhannoo hiikkannee hundumti keenyan gallu warra je'e seenaa guddoo hojjetanii. Kana dura gaafa lola baaleetis warri kasii ta'e beektu bara 1968 fatti hooggannoonni gaafasii karaa Jeneraal Jagamaa Keelloo akka galan ta'eeti warri hangi tokko daggalatti hafe. Isaan keessa namni yaadadhu kaniin argee dubbiseellee boona guddaan gammachuu guddaan yaadadhu Koloneel Hassan Turee jedhanii nama qabsaawaa ajaa'ibaa tokko. Warri mootummatti galle gaafasis deebi'eet isaan dabalame akkuma ammaa kana. Seenaatu dabalame akkanaan argutti. Warra didee jira gaafasiis. Kunis jara didee sanii isaan kana uummanni jaalatee utubee itti galaa jira qeerroon fi qarreenis jajjabeessuu haqa godhatanii karaa waraana kanaa sanii inumaa
hooggansa cimaas baasuu dhabuun uummata keenyaa hangarraa miidhaa guddoo fide. Rakkoo dabarsan irraa barree amma karaa hawaasummaatis, karaa politikaatis, karaa waraanaatis hoogganoota kana cimsuutu barbaachisa. Waan adda addaa ijaaruurra warri daasporaatis amma hooggansa dhalate kana kan dhalatee biyya keessa jirus hidhannoon falmaa jirus karaa politikaatis utubuu irratti odoo fuulleffatee gaariidhaan jira akka kiyyatti. Diinni amma aangoorra jiru kan uummata keenya gataa balleessaa jiru kuni diina laafaa miti warra humna qofatti amanu. Kana dura gaafa mootummaa Haile Sillaaseetii fi gaafa Dargiitiis carrot and stick xiqqoo tokko hidhanii dandamachiisuuf warra tokko guutuun hidhan guutuun fixan. Carrot and stick itti fayyadamaa dura natti fakkaata waa garii yoo laallu. Hidhamtee koortii dhayitee garii odoo koortiin dhayines warra lubbuun dandamatee kunuunu keessaa jiru jira amma. Warri kun fixiinsuma leadershipiin hooggansi akka hin dhalanne duguuggaa irratti akeekkate. Isa kana waan akkas hammaate kana ofirraa faccisuun haqa uummata keenyaati. Jabaannee ofirraa faccisuudha. Warra sodaataadha ka ajjecha qofatti amanu kuni sodaarraa akkana godhanii yoo iddoo tana dabarte qabsoon bilisummaa Oromoo iftuu deebisuun hin dandeenyu jechuurraa hammeenya kan hojjechaa jiranii. Nahuu fi gadduu dhiifnee akkamitti sadarkaatti anutti tarkaanfachiifna qabsoo teenya jennee hooggansa keenya cimsinee waraanas karaa siyaasaatis karaa hawaasummaa biraatis cimsinee itti fufuu qabna. Jarri humaan hambifamne immoo yoo wal yaadachiisuun feesisa ta'e gaafa daaqoonii masaraa 4 kiilootti galchan keessaa gabbahee hooggansi amma sagantaa Minilik sagantaa Haile Sillaasee hojiirra oolchuu fi fiixa baasuu fi ji'e fincilli gaafa sirraa cimuu turra ture. Dhoffachaan jiranii jarri bara. Waa tokko dhooffanne sagantaa Minilik jalqabe. Haile Sillaaseen itti fufe Dargiinis itti fufe san eenyummaa uummata Oromootii fi mirga hiree murannaa isaa mirga if bulchiinsa isaa hooggansa isaa filachuu san warra balleessuu barbaadu. Isaantu aangoorra jira. Kana teenyee ilaaluun nurra jiru xiqqaa guddaan. Ka humna qabu humnaan, ka beekumsa qabu beekumsaan wal utubee wal gargaaree, ka qabeenya qabu qabeenya isaatiin wal gargaaree qabsoo finiinsutu irraa eegama hawaasa keenya irraa isarratti wal jajjabeessuu qabna. Qabsoo cimsuu irratti wal jajjabeessuu qabnaan jedha. Hedduu galatoomaa Obbo Tahaa. Gaaffiin ani Obbo Tahaa gaafadhe kan eenyuutiin jedhu karaa gar tokko waan ani akeekaa jiru tokko waraanni bilisummaa Oromoo kun waraana paartii tokkooti amma akkamatti jiru. Kan deeggaramuu qabus immoo warra paartii sana deeggaranii duwwaadhaan ta'uu qabaayi jedhee akka dubbii isaa ilaalamu barbaadanii mee Profeesar Asfaw isin maal jettu? Isa kaanis itti dabaltanii. Dura waggaa 3 kana keessatti qabsoon Oromoo baay'ee calaleera natti fakkaata. Waggaa 3 dura namootuma amma mana hidhaa jiran keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa yeroo inni Ameerikaa dhufe hedduu wajjin haasa'een ture. Inni fakkeenyaaf qabsoo hidhannaatti hin amanu. Ijaa inni qabsoo hidhannootti hin amannedha har'a kunoo hidhame. Peaceful struggle inni jedhamu akka waan faashinii tokko ta'eetti biyya sana keessatti ittiin dhimma ba'amaa ture. Ankaraa koo sanatti amaneen beeku humna duwwaadhaan akka bilisa baafnu biyya akka bilisa bahu biyyi keenya sabni keenya kana namni baay'een ganamaa naa jalqabee utuu beekuyyuu namni baay'een immoo kanaaf onneensaa lamatti hidhamee ture yaada saba keenyaa xiqqoo burjaaja'ee ture har'a warrumti yeroo sana akkas jedhanii har'a mana hidhaa jiran yoo ta'u gaafatamanii
Jawaaris jedheera baay'ee by the way humna malee gara fuulduraatti bilisa bahuu hin dandeenyu. Humna malee immoo akka bilisa bahuu hin dandeenye humni har'a Wallootti, Karrayyuutti, Booranatti, Wallaggatti boombii firfirsaa jiru kuni akka gaariitti nutti agarsiisaa jira. Kana jechaan akkuma warri kaanis jedhan waboon deebii decolonization gaaffii bilisummaaf deebii tokkoffaadha jedheen amana'anillee. Ammoo humni kophaan hin ga'u akkan ani ilaalutti 2018 humna gaarii qaba ture Oromoon akka gaariitti hin hidhatin. In fact TPLFin humna TPLFin buuse ga'ee ture. Humni duwwaan networkii coordinationii malee organizationii malee fiixaan nun baasu jedheen amana akka nama tokkootti. Kanaafi caasaan networkiin diriiruu qabaa. Biyya guddaa sana keessatti dadhabbiin keenya tokko caasaa sana diriirsinee kibbaaf kaaba walitti fidee walitti guduufuu dadhabuu keenyadha. Diinnis akka nuti walitti dhufnu godheera. Kanadha kan itti dabalu jecha kana jechaan waraanuma sana gargaaruudhaaf iyyuu networkii si barbaachisaa beektaa. Yoo networkiin jiraate networkiin suni karaa kennaa, gargaarsa kennaa, waboodhaaf waan barbaachisu hunda inni kennaa jechaadha. Gaaffiin kee isheen dhumaa waboon kan eenyuuti? Ani gaaffiin kun nungitu nuun. Asitti waan akkasiiyyuu ani deebisuu nan qaana. Kanaafi gaaffii nungitu nuti dhiifama guddaa wajjiniin kan sabaati. Duraanis gaafa ABO'n uumes waboon kan ABO'ti jedhameeti miti kan sabaati jedhamee uumame. Sabaa fi du'aa jira turanii waggaa 50 waboon kan du'aa ture ABO'f jedhee miti. Istiraakchariin ajajaa achiyyuu haa jiraatu malee an akkasitti ilaalee hin beeku. Har'as kan eenyuuti jedhanii har'a wal eenyummaa abbaan qawweeyyuu kan eenyu akka ta'e beeka. Nututti miti. Kanaafi ani suni ajandaa ta'ee yoo dubbatama ta'e maybe politikaa diyaasporaa kanaan keessa ishee badaa naangaltu takka achi asumatti waan dhalattee asumatti haftudha. Garuu waboon kan lolus kan du'us kan gargaaramuu qabus kan biyyaa kan sabaa kan Oromoo ijaa ta'edha. Duraanis akkasuma ture sun jijjiiramuu hin danda'u. Paartiidhaaf jedhee namni qawwee hin kaasu beekta. You don't need that. Paartiidhaaf jettee maaliif loltu. Haala inni lamatti hiramee oola ABO'n liigaalii biyyatti galee amma Finfinnee keessaa isaanuu garri caalan hidhamaniiru liidarshiippiin. Haalli itti waan sun dhalatee waboon immoo alattafee qabsoo itti fufe hundi keenya beekna. Sunis akkanan argutti inuma qabsoo Oromoo fayyade malee waan miidhe qabu. Karaa tokko karaa qabsoon karaa rasaasaa karaa humnaatti fufuunsaa karaa tokko immoo kan networkii biyya keessatti ijaaru kan saba barsiisu kan sistema sana deliberately challenge godhu jiraachuunsaa baay'ee gaariidha. Hundumatu loluu danda'a miti beektaa. Warri dullooman dhaqanii challenge godhan inni katabu haa katabu inni waaqa kadhatu inni fiigee loluu danda'u fiigee haa lolu. Qabsoon frontaal ta'uu qaba. Humna duwwaadhaan duwwaa abdannee yoo bilisa baana jennee hunduratti deemne qaalii ta'uu danda'a. Humni sun keessaa waan borobboramu baay'eetu jira. Ani akkasitti itti amanaan jedhaa galatoo. Hedduu galatoomaa Profeesar. Anillee gaaffiin koo ammayyuu nan gaafadha. Sababan gaafadhuuf hin qaba. Jaalmarroo yeroo haasaa gadhu yeroodhuma hundumaa nuyi
warra duraanii fakkeenyaa fi Baqqalaa Garbaafaa warra qawwee hiikkadhaa duun jechaa ture iyyuu dhannee bilisa baasnaa jedhu waan sirriidha moodha jechi sun. Kanaafuu innani obbo Ahmadii fi Dr. Baaruun akka isaan ilaalanii barbaadu itti dabala. Dhaabni polotikaa Oromoo jiru hundumtinuu namni Oromoo ta'e hundumtinuu ilaalchi polotikaa isaa waan fedhe yoo haa ta'u waraanni bilisummaa waraana bilisummaa Oromooti kan Oromooti mirga Oromoof falma isa kana duuba hiriiruu qaba yaada jedhuun qaba isin maal jettu obbo Ahmed isin irraan jalqabaa isa kaanis itti dabaltanii isa kana naadheessu. Okay, galatoom. Waan baay'een isaaniitu wama jedhan kana waan guddaa irra deebina. Kun beekamaadha. Wanni tokko bichaan maaltu jira. Waraana ammoo nagaan ka jedhu kana kasii murteessu guddina akka kenna amma akka argutti ati osoo hin tahini xalata kenna. Nagaa wayitatti dhiyaatan yoo ibiddaa sitti qaban alternatiivni ati qabdu maali? Wanni mircaan ati qabdu. Yookaan dhiistee dhumu yookaan ammoo tattaaffattee ibidda san ofirraa dhaamsu. Kana addi bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee karaa nagaatiin finna jedhaniiti hedduu godhaa turan. Kana inti waan is a good example. Hin gubannee nu guban. Itti kalooyinaan nu guban. Saniin haa dhaabbate. Waraanni bilisummaa Oromoo osoo akka isii yaaddeen akka jarri dura yaadaniin sossoomee akka jiruun galee har'a wanni haasofnu silaa hin jiru. Akka carraa tahee hafe santu duubatti hafee isatu har'a nu jabaatee waan isaa haasa'aa jirra. Amma akka argitutti akka xaalaanni kennan warri nu jibbu kun jibbaadha bara jibbaa guddaadha. Yonnoo mitille just only interestii fi callaa eeguu yookaan interestii fi miti maaliif namni interestii eegu mee interestii kiyyallee naa eega interestii keessanillee isinii eega jedha. Kun interestii osoo hin ta'in jibbama akkamitti jiraatu warra jedhutu ammallee waan jiraa mara balleessaa jira. Sabni Oromoo nagaa hin jaalata nagaa jedha nagaa hin jaalata durumarraa qabee nagaa jechuun gin akka nagaa hin barbaanne nu godhaa jiran akka nagaan bilisa hin baane nu godhaa jiran akka nagaan waan of eeggachuu waan barbaannu waan qabnu eeggachuu hin dandeenye akka mirga kennan eegganne nu godhan osoo ka nagaan mirga kenna ka argachuu dandeenyu taate qabsootti hin deemuuf hin jiru namni du'an jaalatu garaan allee gara siillee hin du'a namni du'atti deema barga namni ofii kenneeti waraanatti ka seenu kana ka godhuuf maali waan biraa waan kara biraatiin yaalee waan dadhabeef sabni Oromoo kana qajeelatti beekuu qaba. Humna kenna yoon qabaatin humni kenna yoon jiraatin akkuma jiruun nu balleessuu barbaadan. Wannoo miti. Wannoo ofii eeggachuu mirga kennallee eeguu osoo hin tahin akkuma nu jiraanne sabni Oromoo akka hin jiraanne barbaadu. Kana namni tokko jedhee jira sodarraa akka ka'ee jedhanii suni dhugaa ta'uu danda'a. Hin sodaatama suni Oromoo hin sodaatu kun beekamaadha. Sodaan suni ammoo jal'ifneetuma teennee waan isaan godhaan nun jedhan goonee nun dhiisuu hin eedan. Kana beekuun nurra jira. Oppidoon yoo xinnuma isee kana jette amma bilisa baane amma PP keessa jirra jedhanillee osoo yoo isin xinnoo waa tokko yaadde borumtaa achiin jirtu achuma dambaddi. Wannoo jecha qilleensa irra jirti jechuudha. Uummanni sun hundinuu maaliif warri isii bulchaa jiru dhugamatti amma bulchaa jiru akka argaa amma jirrutti warra tootaalii jibbama Oromoo qabu jechuudha. Kun kanaa olittuma wanni itti jennu hin jiru. Kana ofirraa kabaasuu dandeettammoo yoo humna qabaatte nama si jibbu nama nagaan si waliin jiraachuu hin dandeenye ka ofirraa dhorgituun humna qabaachuu qabda. Humni kenna humni Oromoo amma jiru waa baa'oodha. Waa baa'oo gargaaruun dirqama jechuudha. Dirqama callaa waa baa'oo maan haa jiraattu callaa osoo hin tahin Oromoon jiraachuu ka danda'u waa baa'oon jiraate. Fuduratti akka argutti ani. Waa baa'oon fudura deemee jabaatee humna godhannee yoo humnaan ofirraan dhorgin namni ati laafaa taanaan namni si yaadu hin jiru. Baay'ee wanni nu godhaa jiran argaa jirra.
ati teettee waan nagaa barbaadaa nagaa kana naa godhu yoo jechuun wanno jedhu hundi kennaa namni marti nu baay'een isaa gunnan yeroo baay'ee ka haasuma nu kanuma nagaa barbaanna nagaa sabni kenna nagaan haa jiraatu barbaanna mirgi isaa eegamee jiruun isaa nagaa taatee haa eegamtu barbaanna kana nagaa kasii orbu eenyu kasii hunji isa kasii jibbu maaliif ati nagaa argatta maaliif ati mirgi keessi eegama maaliif aadaan teessii eegamti mee malaala kanarratti wanno jechuun kanarratti ba'uun aadarratti aadaa kenna balleessaa jiran nama calloo callaa miti bara nama ajjeesu callaa miti aadaman sun akka baddu achi keessaa filanii warra namni 14 ajjeesan suni directly warra abbaa gadaatii walii hidhaa qabu warra waan biraa hin qabne qawwee hin qaban baay'een isaanii taamon fadhiisi abba gadaa waliin waan nagaa haasawu jara kana fuudhanii warra nagaa barbaadu balleessan achi keessaa maalee kana waan akkanaa kun kanuma kama deema bakka maratti guyyaa maratti kanumatti deema nama nagaa barbaadu fixaa jiranii manatti dhumuun hin oolle ammoo jawaannee ofirraa dhorguun nurra jira kana ka goonuu dargaggoon ka biyya keessa jiru akka jiruun akka jabaateen karaa dandahuun waa baa'ootti galee saba Oromooti saba isaati mirga isaati kun carraa isaati yeroo hundi kennaa yeroo kennatti waan arganne qabna yeroo kennatti keessattuu nu Oromoo jechuu barsiisuun rakkoo tokko guddaa ture amma sanbira tarree Oromummaan maal akka ta'e Oromoon maal akka ta'e baratee jira sabni keenya guddaa deemne kana fuduba deebisuu barbaadan kan akka fuduban deebine ammoo irratti ka jabaatee deemu young generationiin yoona qeerroo fi qarreen irratti jabaachuu qabu kana humni kenna isa kan karaa nu duubaan ammoo karaa biraatiin ka beekaan kenna karaa beekuun duniyaa qabu ammoo duniyaa isaatiin kamala qabu ammoo mala isaatiin gargaaruu qaba dubbii wajjin amma kun tokko lamatti ka dhufee miti yookaan warra waraanaa san callatti ka deemaa jiru miti kamana jiru maratti deemaa jira wanni biyya eriyaa maratti godhamaa jiru bakka maratti godhamaa jiru hin agarra Finfinnee keessatti kasakkaatamu mana Oromoo yoo ta'e bichaadha qaamatti jiran rakkisaa jiran ka doorsaa jiran Oromoo kan nagaan mana ofii taa'u nama tokko waraan jiru eega nagaan mana kee taa'uu dadhabde wanni ati godhuu dandeettu maal kanum waraana at least humna godhachuudha osoo humna qabaatte akkasiin doorsan jechuudha ani ka jechuu barbaadu guddinni kenna irratti murteeffannee waraana kana kun waraana Oromooti biraa hin qabu ka of kennanii lubbuu fi kennanii nu duunee sabni kenna jiraachuu qaba jedhanii arra duuna bor duuna jedhanii eegaa osoo hin tahin saba kenna bilisaa baanee dhumna jedhanii warra of kenne jira warra kana karaa dandeenyeen gargaaruun dirqama Oromoo maraati. Ka ala jirullee ka biyya keessa jirullee waan biraa dhiisu wanni biraa wanni yookaan qabsurra keessa jirullee hoogganummaa maalii kana yoo dhiisuu qaba. Wajjin amma jiru kun hin jiru hoogganummaan yoo hooggana godhuu dandeettu yoo sabni jiraate yoo biyyi jiraate amma akka sanbira taraa jirra kanarratti jabaachuun nurra jira haga dandeenyeen waan dandeenyeen gargaaruu qabna wabaa'uun jabaachuu qaba bilisa ima baanaa hin hafu kun ammoo sabni kun marti hagana guddaa kun marti dhumee hin fixanii akka hin dandeenye beekuu qabu. Namni ammoo yoo tokko du'e kun illee ajjeesuu akka danda'u beekuu qabu. Yoo manni tokko gubate manni kaan illee akka gubachuu danda'u beekuu qabu. Kanneen hundatti ilaallee gara kennaan humna kenna jabeessuun nurra jira. Kanuma jechuu barbaada. Galatooma. Dr. Baharu. Hundumtuu jedhame ammas Dr. Ambisa garuu wanta akka hundumti keenya of yaadachiisun barbaadu yoo jiraate seenaan gadi buunee gara booddeetti deebinee waa'ee gadaadhaa yoo ilaalle sabni Oromoodha naashinaal aarmii mataasaa qabaatee difeendiyo godhee against peer nations saba jiraatedha. Hamma warri Abisiiniyaadhaa Yurooppii meeshaa isa kan isaanii caala fidatanii dhufanii nu garboomsatanitti. So isa booddee maal nu godhani? Isuma hundumti keenya beennudha. Every successive Habasha government kan biyya sana bite jalqaba yeroo jijjiirame tokko dhufee mootummaan tokko darbee tokko dhalatu
gola Oromoo keessa deebanii limmoo qabdaa, maacidii qabdaa, haaduu qabdaa jedhanii harkaa sassaabuudha. Number 1 priority. Hamma OLF'n ofiisaati of ijaaree Amstagdi jalqabeetti namni tokko meeshaa mana keessaa akka hin qabaanne ittifama ilmaan Oromoodha. Maaliif beeku akka inni ittiin eenyummaa isaa akka inni ittiin of eeggachuu danda'u. So national defense akka inni keessumaa geopolitics naannoo sanaa yoo ilaalle major competitors keenya warri ta'anii warri Tilwee warri Sidaamaa akkamittiin akka amma yoonaatti nu garboonfatanii yoo ilaalle wal gaafachuu nurra hin jiru si'achi waa'ee army of gochuudha qabaachuun keenya dirqama akka inni ta'e. It's a national question. Ati jette waa'ee waboo miti kun dhiifama naa godhe malee wabooni ulfina keenya nutti deebiseeti abjuu keenya nuu baneeti akka nuyi akkamittiin nama of gochuu dandeenyu mareechuu dandeenyu nu godhe. I'm one of the individuals in my Oromo case just 2018 like ijoolleen keenya qeerroon harka ishee duwwaa bilisummaa nu baaste yeroon kun yerootti meeshaa baanna jennu miti abiyyuu wajjiniin hojjennee biyya keenya jijjiiruuf hin dandeenya nama jedhee afaanii baasee dubbate keessaa nama tokkoon ture. Until yeroo inni afaan Oromoo lafarraa balleessinee afaan Sidaamaa hundumti keenya ittiin haasofna biyya tokko dhaabna malee biyyi qooqa adda addaa dubbatu aadaa adda addaa guddifachuu barbaadu mana biyya kana keessa hin jiraatu mannaan jedhetti kan nama nu garbeeffachuudhaaf akka inni ka'e garbummaa keenya itti fufuudhaaf akka inni ka'e manaa galetti warra baay'inni keenya humna keenya dheedhee warra amana keessaa tokkoon ture just as recent as 2 years. Looking back in history, looking to what is happening today, nuni si'achi akkanii natti mul'atutti muuxannoo keenya irraas akka garreetti seenaa keenya irraas akka garreetti saba Oromootii fi defense mataa isaa dhaabbachuun it is no longer a question. It is not an if or not, it is a must. Lafaa kaasnee ijaaruu dhannaa isa ijaaruu cimsannaa we are not fools isa ijaaruun jalqabuun nurra jira. Kanaafidha waa'ee wabootti yeroo hin deebi'u yookaan waa'ee olaatti yeroo hin deebi'u convincingly akka argutti dhaabi tokko haa dhaabatu iyyuu malee haa jalqabu iyyuu malee National Defense Army Oromooti olaan si'achi. Nuuni akkuma warri na fuuldura dubbatan jedhanii qoodi koo maalidha dhaaba kana ijaaruudhaaf. Karaa risoorsii, karaa sammuu, karaa deeggarsa adda addaa sabni keenya akka sabaatti jiraachuudhaaf ulfina keenya eeggannee maqaa keenya eeggannee eenyummaa keenya eeggannee akka saba biyya kanaatti saba biyya eessaatti bilisummaadhaan jiraachuudhaaf defensi keenya barbaanna. Odaa is the first offer that we have. Isa cimsuu malee wanta kan biraa optionii qabna nutti hin fakkaatu siin jechuu kooti galata'uun. Barreede faantolee guyyoom saani duudhaan miila kolfuutee duukaan fiigiin umurii artuudhaan hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'uu beekiin ariifattee waa mataan bu'iini kan booddee dhufeekiin hunduma isaatti harkaan kenniniitti isa siif ta'uu beekiin ariifattee waa mataan bu'iini kan booddee dhufeekiin. Mulaaltu abeet bareedasaa irrumaan sitti tole malee beektaane keessasaa barakeef mul'ata qabaattu hin ta'in jaamaan maddi jireenya keenya jiru suuta jedhee deemaa barakeef mul'ata qabaattu hin ta'in jaamaan maddi jireenya keenya jiru suuta jedhee deemaa
Bifaan babbareede faantolee goyoomsaan hedduudha. Miila kulfuutee duukaan fiigeen iddoo umurii artuudhaan. Hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'u beekee. Arriifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee. Hunduma isaatti harkaan kenniniiti isa siif ta'u beekee. Arriifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee. Si jabeesse si keessi naasisa fuuldura jedhee si kakate booddee si teessisa kanaaf iyyuu isa dursee dhufu hin keessumsiisiniin wanta yartuudhaan goyoonfattee isa guddaan dhabiniin kanaaf iyyuu isa dursee dhufu hin keessumsiisiniin wanta yartuudhaan goyoonfattee isa guddaan dhabiniin bifaan babbareede faantolee goyoomsaan hedduudha miila kulfuutee duukaan fiigeen iddoo umurii artuudhaan hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'u beekee. Arriifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee. Hunduma isaatti harkaan kenniniiti isa siif ta'u beekee. Arriifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee. Kan argite naaftaan jedhinitti dhaggeeffadhu kan caaluu gara booddee jirraa dudduuba kennuufa achi keessaa ibbaan waltajjiisitu banee dhufa kan caaluu gara booddee jirraa dudduuba kennuufa achi keessaa ibbaan waltajjiisitu banee dhufa baay'eensaa wal fakkaatee dhufa kan siif ta'u beekee inni gooftaa waa'ee keef qabu yoos hinaafuu akeekee biqilaa dhagaarraan ta'ini isa mul'atee badu wanta tokkottu tungaliniin garaan keetta yaadu biqilaa dhagaarraan ta'ini isa mul'atee badu wanta tokkottu tungaliniin garaan keetta yaadu yaada keettiin ergifaatiniin mi'aasa yeroo muraasaafin baduuf kana yaa'ee masokkaat tokkolleen godhatu kaafi deemsisee lafoon harraan ga'een akka qodaa cabaa sigataan faajajaa yookiis kaatuun ta'ini bara keef qabaadhu mul'ata deemsisee lafoon harraan ga'een akka qodaa cabaa sigataan faajajuu yookiis kaatuun ta'ini bara keef qabaadhu mul'ata soba kan nu boonsa lakkoofsan qabanii nama yaada lama bu'aas hin dhabanii baay'atee ol ka'eef sin qoffisuu markii hundi si jaallatee fi nama hin shakii soba kan nu boonsa lakkoofsan qabanii nama yaada lamaaf bu'aas hin dhabanii baay'atee ol ka'eef sin qoffisuu markii hundi si jaallatee fi nama hin shakii.